Koomishiniin Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaa fi Koomishiniin Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa waliin ta'uun hooggantoota Koomishinii Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaaf leenjii guyyoota lamaaf kennaa ture xumure. Guyyaa xumuraa kana irrattis mata duree malaamaltummaa fi hojimaata badaa manneen hojii mootummaa keessatti calaqqisuu fi mala ittisaa irratti barreeffamni gabaabaan dhiyaateera. Itti gaafatamaan Koomishinii Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Habtaamuu Siisaay leenjii kanaan qabsoon sirna malaamaltummaa paartii keessatti akkamiin akka adeemu ilaaluun danda'amuu kaasanii malaamaltummaan sarara diimaa ta'uu beekuun barbaachisaa ta'uu himan. Koomishiniin Naamusaa Farra Malaamaltummaa akka biyyattis hin jira akka naannoo keenyattis hin jira jechuudha. Kanarraan kaamee yoo ilaallu baroota riifoormii kana keessatti qabsoon farra malaamaltummaattis akka mootummaattis akka paartiittis jiru kutannoo fi murannoo akka paartii murannoo fi kutannoo siyaasaa hooggansaaf akka mootummaatti jiru sun kan agarsiisu waan ta'eef walumaa galatti yoo ilaallu qabatamaadhaanis immoo tarkaanfiin baay'ee fudhatameera. Koomishineera Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa naannoo Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee kallattii ka'aniin sirna cimaa ijaaruuf ilaalcha ofii sirrii taasisuu kutannoo qabaachuuf kaasanii biyyi malaamaltummaan keessatti baay'atu kamuu hin kufa waan ta'eef hunduu dammaqee irratti hojjechuun gufuu guddina biyya kanaa dhabamsiisuu qaba jedhan. Hojiin kun kan hojjetamu qaama tokko qofaan miti. Manneen hojii hunda keessatti caasaan duratti kaaftan diriiree jira. Akkaataa itti gurmaa'ee daarektoreetiin kan gurmeessine jira. Gareen gurmeessinee jirra. Qindeessaa jennee gurmeessineerra qorannee adda baafne. Caasaa gurmeessuun kun taaktikaalii hojii akka itti hojjettudha. Yeroo biraa jijjiiramuu danda'a. Namoonni naannoo kanatti dhufan namoota gahee qaban, naamusa qaban, qormaanni kennamee akka ramadamu taasifameera. Hanqina mataa isaa qabaatu malee. Achi keessatti caasama kana qofatu ilaalcha jijjiira waa hunda fidaa miti. Hoogganaan achi jiru, maanaajmentiin achi jiru, hojjetaan achi jiru akkamitti dammaqee hojjetaadha. Gahee qindeessuuti, gahee hubachiisuutu hojjannaa jechuudha. Akka hojii mootummaatitti ilaalcha jijjiiruu yoo jennu kan hanqinaaleewwan jiru adda baafnee qorannee amma akka leenjii irratti kennaa jiru yoo kenninu hanqinni lammataa akkan uumamne haa cimnee hojjennuudha. Hooggantoonni leenjii kana fudhatanis yaada Adaamaa Broadcasting Serviisiif kennaniin leenjii kana irraa barumsa guddaa argachuu himanii malaamaltummaan akka biyyaatti rakkoo guddaadha waan ta'eef dhimma malaamaltummaa irratti qaamni hunduu cimee qabsaa'uu akka qabu dhaaman. Kan inni hubadhe egaa malaamaltummaan akka biyya keenyatti rakkoo guddaadha. Kan immoo akka paartii badhaadhinaatti malaamaltummaan sarara diimaadha. Badhaadhinaaf jechaadha. Ilaalcha da'amuu keessatti. Kanaaf Koomishiniin Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaa fi Koomishiniin Farra Malaamaltummaa waliin leenjii akkasii kennuun malaamaltummaa akka naannoo keenyatti jiru kana hir'isuu xiqqeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Keessattuu hooggansi keenya miseensi keenya kutannoo siyaasaa cimaa qabatee malaamaltummaa kana hambisuudhaaf kallattii taa'e qabannee yoo deemne akka naannoo keenyatti yeroo gabaabaatti furmaata gaarii ta'a yaada jedhu qaba jechaadha. Egaa leenjiin kun leenjii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha. Akka paartii badhaadhinaattis waajjirri keenya waajjira Koomishinii Inspeekshinii Naamusa Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaas kaayyoo guddaa godheeti dhimma malaamaltummaa irratti kan qabsaa'uu fi malaamaltummaan naamusni badaan paartii keessatti dagaaguu kan qabnee fi hundeerra buqqa'uu qabu hojjetaa jira. Egaa keessattuu akka mootummaa badhaadhinaatti malaamaltummaan sarara diimaadha. Pirezidaantiin paartii keenyaa fi muummichi ministeeraas ejjennoo isaa kaa'ee jira. Kanaaf anis akka gaggeessaa tokkotti ergaan ani uummata Oromootiif dabarsuu qabuu fi keessattuu miseensa paartii badhaadhinaa fi hooggansa paartii badhaadhinaa dabarsuu qabu keessaa malaamaltummaan biyya diigaa aadaa Oromoo keessattis safuu Oromoo keessattis malaamaltummaan badaa akka ta'e Oromoon ganama irraa kaasee hin jibba jechuudha. Kanaaf namni hunduu naamusa badaa malaamaltummaa irraa bilisa ta'ee malaamaltummaan akka hin banne malaamaltummaan akka hin dagaagne gochuudhaaf akka badu gochuudhaaf hojjechuutu irra jiraata. Xumura irrattis walharkaa fuudhinsi sanada waliigaltee qindoomina Koomishinii Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaa naannoo Oromiyaa fi Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa naannoo Oromiyaa gidduutti taasifameera.